Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu obboleewwan kali gaarii har'a miizaa lama sanii qabadee dhufee miizaa lama tokko yoo akka carraa bilbilli keessan isin jalaa badee fi yoo moon akka carraa rabbiin isin jalaa hin godhin rabbi isin jalaa godhee bilbilli keessa kan hattuun isin jalaa fuudhuu ta'e eessa yoo koo akka geessu ta'e kan jala deemtanii irra qabachuu jalaa bakka inni jiruuf bilbila keessan irraa baafachuu dandeessanii fi akkasumas warroonni amma durallee barsiisan ture waatsaappiin yoo waatsappii keessan namni kan nu jalaa fayyadama nu waliin fayyadama jettanii ka shakkitan taatan akkasumas nu waliin nu jalaa banataa jettanii ka shakkitan taatan koodii akkamitti akkatti godhachuu dandeessan isin garsiisa amma kan jalqabaa siitingii keessa seennee isin garsiisa akka siitingii keessaa kunoo akkuma argaa jirtan as keessa seentanii erga as keessa seentaniin booda wantoota isin banuu qabdan dirqama isin bantanii dhiisuu qabdanii jechaadha. Ergasii karaa gadii kana cuqaaftanii akkuma argaa jirtan bakka tanarratti cuqaastanii jechaadha. Bakka tanarratti erga cuqaastaniin booda waan tana argaa jirtan wanti tun dirqama jechaadha. Waan tana bantanii dhiisuun keessan dirqama ta'a. Erga ishii bantaniin booda yoo rabbiin isin jalaa godhee bilbila keessan hattu yoo kasi jalaa fuudhu ta'e bakkatti irraafata yoo kabalaaltan ta'e bilbila keessan bilbiluma abbaa fedhe irratti buufatanii dooloonni godhatanii dirqama iimeelaa fi paaswoordii keessan qofa sin gaafata. Iimeelaa fi paaswoordii bilbila keessanii qofatti galchatanii daayirekti bakka bilbilli keessan jiru kallattiidhumaan sinii fidaa jechaadha. Shakkii tokko malee waan kana maal godhuu qabdanii bantanii ofirraa dhiisuu qabdanii. Ergasii immoo waatsappii keessa seentanii waatsappii keessaa akkamitti koodii godhan akka jettu koodii tuqaa sadii tanarra cuqaasaa jettanii tuqaa sadii tanarra seentanii siitingii keessa seentan erga siitingii keessa seentaniin booda bakka mallattoo qulfii tanarratti cuqaastanii jecha mallattoo akkaawunti keetti akkaawunti ergasii ka jalqabaa har'a cuqaastan qulfii kanarratti haadhiifama ka itti aanu kunoo ergasii ammas dhuftanii kanumarra cuqaastan piinkood ka'ee warratti lakkoobsa haga jihatti naqxan lakkoobsa haga jihaa erga itti naqxaniin booda fakkeenyaaf kunoon itti galchee seef godha jechaadha idaafite ergasii erga dhaqee waatsappii keessa seenuu barbaade waatsaappiin kiyya koodii malee mustahil banamuu hin danda'u kuma akka argaa jirtan koodii itti galchuu malee abbaan fedhe banachuu danda'u namni yoo ofirratti haaraa qabuus ta'e koodii sanitti galchuu malee buufachuu hin danda'u jechaadha. Akkasitti kallattiin isinii banama jecha akkasitti fayyadamaa isiniin jedha. Viidiyoon keessatti ture laayik sheer gochuun dagatina akkasumas guutuun barnoota kanaa yuutuub chaanaala kiyya keessatti argattanii dhaqaa daawwadhaa sabiskiraayib gochuudhaan jabeessaa galata.